ajjecha Oromiyaa keessatti raawwataa jiruun Oromoonni otoo lubbuun jiranii ibiddaan gubachaa kan jiran dhibboota hedduutti kan lakkaa'amanis erga humna finxaaleeyyiin ajjeefamanii ibidditti qabatee reeffi isaanii Oromiyaa keessatti kaleessaa fi har'aan tana ifatti gubachaa jira. Ajajaa fannoo olaanaa kan ta'anii fi fannoon Amaara qofaa fi miti Itoophiyaas bakka bu'a jechuudhaan hoogganaan biyya Itoophiyaa biyya amma kanaan dura kan dubbatanii fi fannoon ammoo ergama keenyaan socho'aa jechuudhaan dhaadachaa kan ture yeroo Tigraayitti bobbaasan amma immoo Oromiyaatti kan galchan humna fannoo kana. Humni fannoo kaleessaa fi har'aan tana Oromoota qulqulluu jira badii tokko malee otoo lubbuun keessa jirtu ibiddatti qabsiisuudhaan viidiyoolee fuula sooshaal miidiyaa gubbatti maxxansu intaanes qoodee jira. Erga ajjeesanis ammoo hedduu isaanii suuraa gubbatti ka'uudhaan reeffa isaanii ibiddaan bobeessanii Oromoota nagaalles fayyaa dhoorgaa jiru. Oromoon keessaa fi alaa waliif dirmachuun diina isaa yeroon ofirraa qoratu amma jechuudhaan hayyoonni Oromootis erga jajjabduu dabarsaa kan jiran. Kaleessa ammoo humni addaa Oromiyaadhaa kiramuu dabalatee bakkoota garagaraatti yeroo uummata Oromootiif dirmatu mootummaan Abiyyi Ahmad dirooniidhaan poolisii humna addaatis aleelee akka jiruu fi poolisiin humna addaa Oromiyaadhaa 170 ol haleellaa dirooniidhaa kaleessa mootummaan Abiyyi Ahmad gaggeesseen akka dhumantu himamee jira. Abiyyi waraana bilisummaa Oromootii fi uummata Oromoodhaa qofaa diina kan godhate ton taane ammoo humna kanaan dura ofiin ijaarrate ofiin eegaa fi akkasuma ammoo ergachaa tures yeroo ammaan tana haleellaa diroonii gubbatti raawwachuus jalqabee jira. Lolli guddaan giddu galeessa Oromiyaa dabalatee lixaa fi akkasuma kibbattis waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota mootummaa gidduutti adeemaa kan jiru. Yeroonii fi humni addaa Oromiyaadhaa ammoo waraana bilisummaa Oromootii wajjin kan duraa wal lolaa ture. Waraanichaa wajjin ta'uudhaan finxaaleeyyii uummatarraa qolachuu gubbatti xiyyeeffatetti mootummaan Abiyyi Ahmadis haleellaa dirooniidhaa poolisii humna addaa gubbatti kan xiyyeeffate gaggeessee jira. Ta'us ammallee ibiddi Oromiyaa keessatti finxaaleeyyii Abiyyi Ahmadii fi Shimallis Abdiisaatiin deeggaramanii Oromiyaa keessa galaniin bakka hedduutti qabate otoo hin dhaamiin qe'ee Oromootaatis bobeessaa jira. Qabeenyi hedduun kan barbadeeffamee fi kan saamame lubbuun namoota nagaatis hedduun badii tokko malee jiratti ibiddaan kan gubamee fi reeffi uummata Oromootis kabaja dhabee bakka tokkotti walitti naqamuudhaan ibiddaan kan waadamaa jiru oggaa ta'u mootummaan Abiyyi Ahmad itti gaafatama jalaas imboo jechuudhaan hayyoonni Oromoodhaa kan akeekkachiisaa jiran Abiyyi Ahmad akeekkachiisa hayyoota Oromootiif otoo gurra hin laatiin ammoo lolicha itti fufsiisuudhaaf kan murteeffate Shimallis Abdiisaadha. Maqaa ABO shanee balleessina jedhuun humna addaa Affaarii fi naannoo Amaaraatiif irra deebiidhaan waamicha akka godhuu fi waltajjii akka gaggeessuuf ammoo waamicha dhiyeessullee Shimallis Abdiisaa ammoo hanga qondaalli olaanaa mootummaa Biltsiginnaa Taayyeen hidhaa keessa buufamanitti waltajjiin Oromiyaatti gaggeessinus hin jiru jechuudhaan dhaadachaa akka jiranii fi Biltsiginnaan hidhaa keessa wal buusaa fi wal balleessaa jiraachuun kan himamu. Ajajoota humna addaa Oromiyaatis torbee kana keessa hedduu isaanii hidhaa keessa buusanii akka turan gabaasuun keenya ni yaadatama. Hayyoonni Oromoodhaa humni addaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo waliin ta'uudhaan diina isaaniitii fi akkasuma kan uummata isaanii yeroon ofirraa qolatanis amma jechuudhaan waamichi guddaanis biyya keessaa fi alas darbaa jira. Qeerroo fi qarreen Oromootis bakkoota garagaraatti hanga yuunivarsiitii irraa akkasuma mana barumsaa sadarkaa lammaffaattis hiriira isaanii bookaan itti fufan yeroo sabni keenya nagaa dhiigni isaanii dhangala'ee lola'aa jiru kanaa fi ammoo qabeenyi keenya ibiddaan barbadeeffamaa jirutti maatii keenya yaadaa fi akkasuma gidiraa isaanii argaa barachuus hin dandeenyu jechuudhaan dheengaddarraa jalqabee yuunivarsiitii Haramayaatti hiriirri guddaan gaggeeffamaa kan ture guutuu Oromiyaattis yeroo ammaan tana itti fufee har'aan tanas bakkoota hedduutti gaggeeffamaa jira. Humnoonni Tigraay harka 65 adda waraanaarraa akka fagaatan taasifamuu ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaadhaa himanii.
kun eega mootummaan Itoophiyaa fi TPLF waraana dhaabuudhaaf waliigaltee Afrikaa kibbaatti raawwatanii ji'a tokko booddee kan dhagahamedha. TPLF meeshaa lafa kaa'uudhaaf waliigaltee mallatteessus haga humnoonni Eertiriyaa fi Amaaraa naannoo Tigraay keessaa ba'anitti hin hiikkadhus jedhee jira. Qondaaltonni TPLF olaanoo ta'anii fi ajajaan humnoota waraanaa Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa waraanni Eertiriyaa waliigaltee nagaa booddees ammoo badii raawwataa jira jechuudhaan deddeebiidhaan himataa jiru. Qondaalli waraana Tigraay kun kaleessa miidiyaa naannoo Tigraay irratti akka ibsanitti adeemsi waraana dirree lolaarraa fageessuu haala olaanaadhaan raawwatamaa jira jedhan. Akka ibsa isaaniitti humnoonni Tigraay dirree waraanaa Zaalambassaa dabalatee Nabalaat Barii fi akkasuma Takalay Carcar dabalatee bakkoota hedduu dhaabuus ibsee jira. Humnoonni Tigraay lakkoofsaan meeqa akka ta'an hin ibsamne ta'us ammoo konkolaataa fi miilaan akka sosso'anii fi bakka qophaa'ettis akka geeffaman taasifamanii akka jiran ibsanii jiru. Haa ta'u malee humnoonni waraana Tigraay guutuutti socho'uudhaaf wanti danqaatee humnoonni keessaa fi alaa yaaddoo waan ta'aniif jechuudhaan qondaaltonni TPLF olaanoon himuun isaaniitis dhagahamee jira. Humnoota keessaa humna naannoo Amaaraa fi humna alaa waraana Eertiriyaa jechuudhaan kan himatan qondaaltonni TPLF ajajaan humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa bakkeewwan humnootiin keessaa fi alaa qabatan jaanitti humnoonni Tigraay xiqqaatanis akka tursiifaman himanii jiru. TPLF hanga humni keessaa fi alaa hin baanetti adeemsicha walxaxaa godha waliigaltee irratti danqaa uuma jechuudhaan kan ibse dhimma kanarratti wanti gama mootummaa Itoophiyaa irraa ibsames hin jiru. TPLF humni isaa hanga humni keessoo fi alaa ba'utti guutumatti hiikachiisuuf akka hin jirree fi iddoo lolaa kan dirree lolaa irraa xiqqeessaa akka jiru kan beeksise meeshaalee gurguddoo lafa kaa'uudhaaf qophiiwwan xumuramuu qaban humni keessoo fi alaa yookaan waraanni Amaaraatii fi Eertiriyaa ba'uu qaban kun hin ta'u taanaan ammoo danqaan gurguddaa mudachuuf deema jechuudhaan Jeneraal Taaddasaa Warradaadhaa kan himan dubbii TPLF kan ta'an Geetaachoo Raddaadhaa gama isaaniitiin humnoonni Eertiriyaadhaa ammallee gocha suukanneessa uummata nagaa gubbatti raawwachuurraa of duuba hin deebine kan jedhan kun ammoo waliigaltee nagaa buusuudhaaf taasifamaa ture danquudhaaf kan godhamaa jiru jechuudhaan kan himatan guutumatti ammoo humni isaanii iddoo lolaarra galuuf akka hin jirree fi hanga ta'eefuu ammoo bakkoota humnoonni keessoo fi alaa ni jiran jedhanitti waraanni isaanii tursiifamuudhaaf akka jiran ajajaa waraana humnoota Tigraay Jeneraal Taaddasaa Warradaa dabalatee dubbii TPLF Geetaachoo Raddaa kan ta'anis ifatti dubbatanii jiru. mootummaan Abiyyi Ahmad barbaacha ajajaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroodhaa dirooniidhaa fi helikoophteraan Komando 17,000 oliin barbaacharra kan ture. Drooniin Abiyyi Ahmad marroo barbaachaa bee immilkoofne humni Komando 17,000 marroo qabna jedhanii baan ammoo beegii keessa seenuu malee achi buuteen isaaniitis hin baramne. Waraanni Komando kun guyyaa lama dura barbaacha Jaalmarroodhaa kan jalqaban waraanni bilisummaa Oromoo WBO'n beegitti 80,000 oliin dura dhaabbachuun lolaa jiraachuun isaanii kan himame. Humni marroo qabuudhaaf baan guutumattuu WBO'n lafarraa dhumuudhaan humni Komando waraanni muraasni qoftiin aboo shaneen kophaasaa nuun lolaa hin jiru humnoota alaatu waliin rukutaa jira jechuudhaan humni muraasni ammoo yoo deebi'an ajajoota waraanaa jidduutti osoo marroo hin qabin Komandoon danuun kan dhumanii fi ammoo muraasni kan deebi'an ataakaaroo jabduu uumee akka jirutu himamee jira. Waraana Komando Abiyyi Jaalmarroo qabuudhaaf qilee bu'an kanaaf mootummaan Abiyyi birrii miliyoona 20 akka qopheessee fi tures iccitiin jabduun miliqxee baatee jirti. Jaalmarroo adamsinatti humni Komando Abiyyi guyyaa lama keessatti 15,000 ol barbadeeffamanii dhabama tahanii jiru. Waraanni Komandoon sun hundinuu nama tokko Jaalmarroo qofa adamsuudhaaf ramadaman kisaaraa malee bu'aa tokkollee otoo mootummaa Abiyyi Ahmadiifis hin buusin afanii jiru. Jeneraalonni afuris humna Komando kana waliin bobbaanis humna isaanii Komando 15,000 wajjin beegitti dikee Oromiyaa ta'anii jiraachuu ajajoonni WBO naannichaa beeksisanii jiru. Jaalmarroon beegii qofa keessa otoon taane har'aan tana funyaan Finfinnee jalattis humna isaanii bobbaasuun mootummaa Abiyyi Ahmad waxalaa jiru. Yaadni mootummaa Abiyyi Ahmad ammoo marroo fi beegii qofa irratti rarra'ee kanaafee gootichi Oromoo Komandar Marroon ammoo dhiirri isaanuma jala taa'ee ijoollee isaa qaxalee kumoota hedduudhaan lakkaaman itti bobbaasuudhaan ibiddaan isaa waadee deemsaa fi taa'insa dhorkuudhaan 4 kiiloo shoror keessee qorichaas isaanii qotaa jira.